Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa qorataa gorsaa fi leenjisaa akkasumas barsiisaadha. Tole egaa amma akkuma sila jedhe egaa waltajjii marii akkasii kun hunda keenya nu ilaallata. Beekaa wallaalaa jaarsa jaartii umurii malee hundumti keessatti hirmaachuun illee barbaachisaadha yeroo baay'ee. Amma ni waa'ee beekumsaan wal qabatee utuu hin taane moor kan hin dubbachuu barbaadu illee beekumsa waa'ee dinagdee wal qabatee beekumsa ititaa kan qaban jiru beekumsa deep rooted haa ta'uti turtee keenya keessa maaltu mul'achaa jira haala dinagdee kanaan qala'iinsaa wal qabatees kan jedhu life experience irraan immoo dubbachuu barbaada jechuudha. Saayinsii sila jenneerra saayinsiin iddoo tokkotti hojjeta iddoo tokkotti hin hojjetu. Kan immoo walitti fidee immoo araarsu muuxannoo keessa jireenya keessatti argatan dabarsan wanta ta'eef sila akka jedhame egaa waa'ee qala'iinsa gatii yookaan jireenyaa kana ilaalchisee waa sadii anillee kan hin dubbifadheerraas kan beekurraa kan demand pull inflation cost push inflation built-in inflation kana dubbattaniittu directly kun egaa kana wal qabatee demand pull inflation kun ani theory population kana dubbiseedha hubannoon koo gara sana fi gara qabeenya uumamaa kanaanis wal qabatee sila waa'ee qonnaas sektoroota jiran keessaa kaka'eera waa dubbachuun barbaada. Amma demand pull inflation inni jennu kuni namaa wal qabne lakkoofsa guddina namaa baay'ina namaa nama fedhii namaa akkamitti baroota keessatti dabalaa dhufe isa jedhuun yoon ilaale egaa yeroo bal'aa naa kenname gabaabaa wanta ta'eef hundumtamma addunyaa irratti yeroo jalqabaa kaasee everything plentifully ture jechuudha. Nature gives man takes yeroo sana keessaati sababa guddina tirannaa keessa dabarree as ce'aa dhufneen waan hundumtu wanti fooyya'e namnis daballi namaas qabeenyi immoo xiqqachaa dhufuunsa. Namni maaliif dabalee hin jennu fooyya'insa teknooloojiin kan ka'e dhibeen adda addaa nama balleessu xiqqachuudhaan namni hamma umurii jiraatu jiraatee dabalaa deemaa jechuudha. Faaktoriin dabala namaa sadii jira isaanii wal qabatee daballi namaa jira jechuudha. Obvious. Haa ta'uutii namni yeroo dabalu immoo carrying capacity lafa keenyaa kun immoo addunyaa beekamaadha murteessaadha. Kanaan wal qabatee amma namni qonnumaa fudhannu qonni qotamu amma yeroo industrialization high tech technology bara kana keessa jirrutti namni just like a bomb namni kan daballisaa jechuudha. Kanaan wal qabatee oomishni jiru immoo dhuguma supporting godhaa qonnarraa midhaan nyaataa dubbachuu barbaada wanta ta'e. Tiyoorii waa'ee maltiiseen tiyooriitti nu deebisaa jira wanti kun 1789 dhiyeessii midhaan nyaataa arithmetic progressionidha yeroo ta'u namni immoo daballi isaa immoo lakkoofsi guddinni namaa immoo geometric progressionidha. Look amma makkanni midhaan nyaataa kun duubatti hafaa deema jechuudha. Kun deemee maal kiraayisiisiidha agarsiisa jechuudha. Infleeshiniin kunis ikkoo yeroo dubbannu kana keessatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Amma lafti qonnaa nu qabnu akka biyya keenyaatti yeroo deebifnu lafa qonnaa bal'aa qabna. Resourceful, plentiful, sulula lageen gurguddaa 12 qabna. Sululli kuni sila qonna bonaaf ganna jenneerra yoo oomishne kana fala ta'a jedhameera. Haa ta'uti namni keenya immoo productiviidha. Amalli nuti jireenya keenya livelihood strategy keenya gaggeeffannuu fi amala itti fufiinsaan jireenya keenya qabannee deemu kun immoo kan duriirraa hin maqne maalamma dur lafa bal'aa qabaatee dargaggeessiin qotaa humna cimaadha. Har'a garuu rural urban migration yoo ilaalle baay'ee ajaa'ib kan nama jechisiisu jechuudha.
even otoo samiirraa limmoon gadi bu'ee magaalaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jiru kana tokko tokko olaal Finfinnee adhiifnu mataa namaarra bu'innaa kan jedhu nama jechisiisa jechuudha. So what is the push factor, pull factor, populationiif hin jedha. Akkuma sila waa'ee qilleensa jireenyaa pushii fi pull factorii qaba jettan san kun egaa rakkoodha. Rakkoo kana immoo faluuf egaa midhaan nyaataa namni nyaachuu qaba. Ol dhufee magaalaatti seenee wanti nyaatu hin jiru qilleensi jira. Qilleensi midhaan nyaataa qofa miti sila doktor kan kaase secondary godheet kaase waa'ee dhiyeessii midhaan nyaataa alatti fakkeenyaaf shelter. This is basic. Amma lafti kaartoonii keessa rafa namni ala ciisaa jira. Kana wal qabate kun infleeshinii agarsiisu. Manni kondominiyeemii mootummaan ijaaree kenneefi bara sana har'arraa guyyaa guyyaatti saffisaan jechuudha. Frequency guddaadhaan dabalaa deemaa jira. Kunis yaadamuu qaba. Waa'ee qonnaa sanatti yeroo deebi'u gamma yeroo Basrappiyaan tiyooriin immoo teknooloojiin immoo hin falaa jettee dhufte 1964. Teknooloojiin kun immoo midhaanii oomisha qonnaa serial crop isa sila jenne keessa amma sorgamii thanks to laureate professor Ejjetaa Gabbisaa Afrikaanoota akka nyaatan bal'ina waggaa ji'a dheeraatti kan qaqqabu ture sorgamii ji'a sadiitti qaqqabsiisuudhaan yaaliin godhame kun teknooloojiidha. Deeggarsa teknooloojii faayidaa guddaa qaba. Irratti hojjetamuun kan barbaachisudha. Fala kanaaf ammas kan hin kaa'ugaa shortajiin jira, infleeshiniin jira, midhaan nyaataa akaakuudhaan illee adda bahee kam irratti hojjetamuu isa qabu isa jedhamuun qamadiin bonaaf gannaa sun appreciable. Kana appreciate goonee ka'uu qabna. Urban agriculturein saayinsii ta'ees imaammatatti fudhatamee hundumtiyyuu boroo qabutti qe'ee qabutti wanta yaallatee fala ta'uu danda'a. Cluster farming amma akka Oromiyaa State University cluster farming qorannoo bal'aa tokko geggeessinee bu'aan qorannoo kun kan agarsiisu baay'ee gaariidha. Wanna ta'eef waan akkasiin jalaa ba'uu waan dandeenyuuf egaa sila waa'ee populationii jenneerra wanta ta'eef populationii kana categorize goone humna oomishaa kun eessa jira distributionii isaas utuu irratti ilaalamee fala qala'iinsa amma akka biyyaatti nu qabatee jiruuf tarii karaa midhaan nyaataa karaa deeggarsa dhiyeessii adda addaatiin irratti hojjetamee fala ta'uu danda'a kan jedhudha. Wanti naa kenname egaa daqiiqaa 3 darbee natti fakkaata naaf kolcha galatooma.